Seenaan yeroo baay'ee mootota yaadata. Waraana namoota addunyaa bulchan yaadata. Garuu yeroo tokko seenaan nama hin beekamne seenaa guddaa qabaata. Intala xiqqoo tokko intala mana ishee abiddaan gubamu osoo maaliif akka ta'e hin beekin ilaaltu. Intala abbaa fi obboloota ishee fuuldura isheetti ajjeefaman. Intala hidhamtee garbummaatti gurguramtee biyya ishee irraa kiiloomeetira kumaatamaan fagaattee geeffamte. Namni hedduun seenaan ishee achumatti akka xumuramu yaadan. Garuu isheen gammoojjii ceetee galaana ceetee masaraawwan Awurooppaa seente. Wanti nama ajaa'ibu immoo onnee mootummaa beekamaa Jarmanii tokkoo boojite. Intalli Oromoo kun eenyu turte? Akkamitti daa'imni garbummaatti gurguramte masaraa Awurooppaa seenuu dandeesse? Maaliif waggoota dhibbaan lakkaa'aman boodallee namoonni iddoo awwaalchaa ishee daawwatu? Kun seenaa dhugaa Bilillee yookaan Mahibuubaati. Fuulonni jireenya ishee jalqabaa hedduun yeroo waliin badaniiru. Garuu taateen tokko matumaa ishee duraan banne. Abidda yaadatti, iyya namaa yaadatti, mana ishee abiddaan marfamee gubachaa ture yaadatti. Abbaa ishee, obboloota dhiiraa ishee hunda fuuldura isheetti ajjeefaman yaadatti. Achis ishee fi obboleettii ishee hidhanii harkisanii fuudhan. Sana booda wanti hafe gadda ture. Yeroo sana mucaa xiqqoo turte, tarii waggaa 8 yookaan 10 yookaan 11. Garuu wanti ifa ta'e tokko jira. Guyyaan sun jireenya ishee guutuu jijjiireera. Akka ijoollee kumaatamaan lakkaa'aman yeroo sana Afrikaa kaaba bahaa keessaa saamamanitti Bililleenis garbummaatti qabamte. Imalli dheeraan jalqabame. Biyya ishee irraa fagaachaa deemte. Dura Gondar geeffamte. Achi immoo gabaa garbootaa Kaayirootti geeffamte. Gabaa keessatti namoonni uffata yookaan horii osoo hin taane nama bituu fi gurguru. Iddoo akkasii keessa Mahibuubaan kan dhaabatte. Maatii ishee dhabde, bilisummaa ishee dhabde, amma immoo maqaa ishee illee dhabde. Daldaltoonni garbaa maqaa Ajiyaamee jechuun ishee waamu. Garuu sun maqaa maatiin ishee isheef baaseen turre. Boodarra maqaan ishee dhugaan Bilillee akka ta'e himte. Akkasumas maqaa Mahibuubaatiinis akka waamamtu dubbatte. Afaan Arabaatiin hiikni isaa jaallatamtu jechuudha. Bara 1837tti ilmi mootii mootummaa Jarmanii Hermann von Puklar gara Gibxii malee ture. Garuu yeroo gabaa garbootaa Kaayiroo daawwatu intalli xiqqoon tokko qalbii isaa fudhatte. Boodarra mootichi waa'ee ishee, bareedina ishee fi tasgabbina ishee akkasumas miira isheen isa keessatti uumte barreesse. Intalli sun Mahibuubaa turte. Yeroo sana mootichi ishee bituuf ijaan sukkuummanne. Boodarrattis Mahibuubaan bilisa akka taate labse. Jalqaba irratti garuu ishee of biraa fageessuun barbaanne. Hariiroon isaanii adaduma keessa jijjiiramuu jalqabe. Kabajaan gara jaalalaatti geeddarame. Jaalalli sunis guyyaa guyyaadhaan cimaa deeme. Intalli waggaa muraasa dura garbummaatti gurguramaa turte amma immoo ilma mootii Jarmanii tokko waliin imalarra jirti. Innis lafa deemu hundatti ishee ofiisaa faana fuudhatee deema ture. Waliinis Nuubiyaa keessa darbanii Sudaan, Palestine, Sooriyaa hamma Istaanbulitti daawwachaa turani. Imalli sun garuu yeroo hunda salphaan turre. Yeroo tokko namoonni akka ishee hin beekneef Mahibuubaan uffata dhiiraa uffatte turte. Akka dargaggeessa maamluk tokkootti of fakkeessuun ishiirra ture. Imalli isaanii akkuma itti fufetti Awurooppaa ga'ani. Mahibuubaaf wanti hunduu haaraa ture. Afaan haaraa, aadaa haaraa, qilleensa haaraa, namoota haaraa. Addunyaa isheen itti dhalatte irraa baay'ee adda ture. Bililleen fa'aa Awurooppaa yeroo ga'anitti iddoon jalqaba buufatan Budaapest ture. Achittis Mahibuubaan cuubamtee yeroo muraasa booda gara Veenaatti imalan. Puklar hawaasni mootummaa sanaa akka kabaja ishiif laataniif Mahibuubaa intala mootii Abisiiniyaati jechuun ishee isaan beeksise. Akka ishee guddifachaa fudhateettis isaanitti hime. Mahibuubaan barachuuf baay'ee kaka'umsa nama qabu turte. Isheenis mana barumsaa Veenaatti barumsa yeroo jalqabdetti cimina ishee mirkaneessiteetti. Sammuu barachuuf baay'ee saffisaa ta'e qabaachuu ishee fi afaanota barachuu irratti dandeettii guddaa akka qabdu agarsiifte. Yeroo gabaabaa keessattis afaan Itaalii sirriitti dubbachuu jalqabde. Puklar Mahibuubaa gara masaraa isaa Baadmaskaawutti ishee fiduu barbaadee ture. Garuu mormiin karaa haadha manaasaa duraanii Luusii isa mudate. Luusiin akka Puklar Mahibuubaa jaallatu irratti bartee turte. Jecha Puklar Mahibuubaa guddifachaa fudhate jedhu hin amanne. Rakkoon guddaan kan biraa Mahibuubaan baay'ee dhukkubsatee turte. Dhukkuba sombaan baay'ee hubamte. Bara 1840tti Mahibuubaan gara masaraa Baadmaskaawuu dhuftee turte. Puklar dooktaroota isheef ajajee ture. Garuu Mahibuubaan fayyuu hin dandeenye. Suuta harka laachaa dhufte.
Boodarra Puklar gara Berliin imalee achitti odeeffannoo fayyaa Mahibuubaa akka erganiif dooktarootaaf ajaja kenne. Garuu guyyaadhaa guyyaatti odeeffannoo isa gahaa ture waan gaddisiisaa ture. Mallattoon fayyuu ishee mul'atu ture. Onkololeessa 27 bara 1840tti Mahibuubaan dhumarratti harka laatte. Du'a jalaa dhokachuu dadhabde. Isheen yeroo sanatti umriin ishee waggaa 16 qofa ture. Guyyaa taanutti iddoo awwaalchaa masaraa Bad Maskaawoo keessatti awwaalamte. Namoonni ishee beekan hundi gadda guddaan guutamanii. Isheen nama gaarummaa fi amala nagaa qabdu turte. Har'as iddoo awwaalcha ishee Bad Maskaawoo keessatti argama.